نجالة تبدي أكن قرأ تيك توكي أنا دفع أكن تيك توكي أنا سني بركات ده لبومي قولين برارة وامي قولين وجني خلنا نقول إيه ساتو كفينة توسينين جري سبامتي مالف سمنا سين تيك توكي أنا كيساتنا سمت وان سين ناقوتي خلنا ناقوتي جدي دبچون نندو كل كيسر يفولو ناقودا يورب بجري جانواري كل سدي أبا بيلا ما قبدي أبني بيلا ما سوني مخايو دافي خايو سر ربي إنقل ماني سيدا فقاو جرأي دنne waan dandeenyu goona taabii goona ijoolleen kun jaallattan hundi keessan iyyuu namni feenet irraa fooloon qabne feenet kun ola sinif hangodis hundi keessa fooloo naa godha gaafa 13 silaa bakka naqenan qattanu gaafa 13 deemne taap copy link share goone jennashi kuba qabaadha nama wallahi tiktok irratti ganna dhaabe feenet humna yoon qabaannes yaani bakka biyyi sin jirtu biyya Dubai waan sin naa taate kana naa taate himachuun dandawan gift rota wala barsifte maal jette akkan baqa turtii kana hunda sino jirtu warana godhe keessa tokko isiidha indagatamtu galatoomi jedhaniyu hundi keessan foolona godha video sino jette jirtu anis duit nan godha isin duit na godha fi isinin jedha kanuma isinitti dhaammadha hundi keessan foolo godha me warri jarman ol galtani ahmad jarman jirtaat gara erga keenyatti deebina fakat mube waye Akan fayyaa keetii ani Jarmaniin jiru an garuu Faransaan jira maa inni yaadin chateeffannu fi dhaggee yaabetta wanticha nageenya namumti dhaggee hin jiru warra Awurooppaa jiranu keessaa. Alaikum salaam Dr. Muzayyan. Warra Awurooppaa kanatti Jarmantiyyuu nama 100,000 barbaada bara haaraa kanarratti eegalama nama 100,000 barbaadu sana keessaa 70% shamarranii parsantii 30 immoo dhiira. Kanaaf ijoollee biyya Arabaa keessa jirtu naniyyi paaspoortii keessan qopheeffadhaa sartifikeetii ittiin oguma keessanii anatti ni qopheessan jedhee walumaa galatti. Maaliif biyya keessaa namni dubbachiifamaara akkaataa mijeeffamaara dura boome jechuudha. Isin paaspoortii keessan qopheeffadhaa jedhamtanitti an humna qabaadhee miti wallaahi warruma biyya faranjii jirutiyyuu Ameerikaa jirutiyyuu humna sinii ta'ee akkaataa sinii ta'ee sinii qopheessaara. Kanaaf ani beeksisa sinii ta'uudha malee isinitti himuu ka dallaala tola hojjetuan. Dallala keessan tola hojjetudha. Gidduu keessaniif gidduu nama sana adeeme haala sinii mijeessu malee wanti sin naa kafaltan hin jiru. Waa tokko wanta sin irraa barbaadu hin jiru sinii galee. Muzayyan hin dandeessu. Suudii jiraadhaa bakka barbaadan jiraadhaa. Paaspoortii qabaadhaa qofa. Birrii 30,000 gadi qabaadhaa. Birrii 30,000. Birrii 30,000 Jarmaniin deemtu. Hin amantu kana. Gara mootummaa Jarmaniini dallaalli keessan galle wanticha. Akka dallaalli keessa galu sin feenu. Dhagaha walla geessaa viidiyoo jedhee lafa ka'a maaliif namumti keenya baalageedha. Dhufeeyyi tokko akkas Jarmanii warra dhufuu barbaadan naqun namaa minaamin jedhee birrii 300 galcheedha. Ijoolleen keenya shamarranii immoo mana qabdu gurgurteeyyi birrii 300tti deemti. Kanaaf paaspoortii fi birrii 30,000 qofa lafa kaa'adhaashi. Paaspoortii warri isin jalaa dhufe qopheeffadhaa. Sartifikeetii haala isinii mijeeffamaara. Sartifikeetii qulqulleessitu maal immoo oguma maaliitiin deemna noo oguma qabdu hin jenna. Sartifikeetii sana immoo kan isinii qopheessu akkasin hin qabne hundi keessan iyyuu murteessineerra. Sartifikeetii sana biyyarraa haalli isinii mijaa'aa jira isinii ba'uudha. Bakka isin jirtan isinii argamudha. Hin mijaa wallaahi dhaazim immoo mijaa naamana gara lamaan qophaa'ame jira. Taatu dhugaadhaan hin taane kijibaan. Isinii galee taatu gara dhugaatiin mootummaa gaafanne hin taatu taanaan gara kaaniin. Sartifikeetii ati qulqulleessituudha jettu mootummaan Itoophiyaa si dhawwata jedhee nama nuwan. Abalu kun qulqulleessituudha. Qulqulleessuu hin dandeessi eebbifamteetti. Yaani akka nama qulqulleessummaa baratee eebbifameet jechuudha. Eenyuyyee koo. Wallaahi barbaachisu. Nama fide giiftii. Hundi keessa feeneetiin foolonaa godha. Nama guuree fide wallaahi giiftiin kee galatoomi giiftii koo. Kanaaf nama Jarman jiru barbaadaan namni dhageessan jirtu Jarmaniin keessaa shamarran nama Jarmaniin keessaa dhiqqada waltaniin gaafatina. Kijiba siniin jedhe maaliif hin nageenye. Warrunti Jarman hin nageenye. Harki caalaan jala wallaahi hin nageenye. Nama informationitti dhiyoo jiru dhagaa malee wantichi karoora mootummaan Jarman bara kanatti qabatee baasaa jirudha. Warrunti Jarman yoo isin gaafatan amma falmataa moo isin gaafatan lakkii wanta kanaan jiru jedha. Kijiba jedha. Wantichi immoo kijibaa miti. Kanaaf wannan isin irra barbaadu hin jiru. Yookiin maallaqa naa kennaa miti maallaqa sana iyyuu yuuroo 80 kan barbaachisu mataa keessaniin yuuroo 80 kan isin barbaachisu
waraqaa ittiin eebbifamtan sartifikeetii. Waraqaa ittiin eebbifamtan sana hin cinqamina. Haalli isinii mijataa jira. Nagalchi kan jedhu jira. Tariin beekataa nagalchaanii. Wayyee. Ani si jalaan gadi bu'a. Kanaafuu akka gootu keessaan na jalaa kaasimee waan sitti dubbadhutu jira keessaan dubbanna. Ani amma karaan gadi isinii dhiisa namoota irraa ani garuu kan hin jiru Faransaa malee Jarmanii hin jiru. Laala Jarman nama Jarmanii hin jiru waan kana nama quba qabu yookaan immoo akka jedhu quban qabnu mirkaneessuu qabna. Malee quban qabnu waan ta'eef